በቃ Anamma namoota doktoroonni hepita vi virus jeen qof khani nama dawa kan jiru isuma tana keessa namni keenya miidhame hedduu jira. Amma ittitun virusii jeeti ittitti dhuftee jirti. Garaan boqoqee jira. Hepatitis V virusii osoo hin ta'in wanni kun garaan isaa itti nuti itti turuu jirnaan itti turuutun hin beekamtu obboleeyyan. Akka malee hin beekamtu. Maaliif ijaa itti turuu wanni isin itti hin beekamne yookaan turuun ammas dalagaa dadhabduu jira. Hedduu wanni kun mataa na nyaate warreen mataa mana haatimaarraa dogoggorri tiruun si miite obboleeyyan. Tiruun nama miitu hepatitis V virusii humaa sin godhu wallaahi si miite si qochifti. Dhugaa rabbiitiin si nyaasi qochifti. Namni aboo warra haadha abbaa fi dhoysee haadha abbaa fi hojii jiraatu jira. Nama haadha dhoysee abbaan warra faamiliitiin jiru namni kanatti baay'ee wal halaakee wal fixe dhugaa rabbiitiin sin jedha. Oyyaa yaasmi maaliif tiruun nama halaakti nuti amma nama hedduu nama normaala kanaa harka fuudhu na shakkisiisee jira. Maaliif akkaataa isaarraa Itoophiyaarraa amata 5 amata 10 parsantii dhibbarraa 95 numa dhaqa dhugaa rabbiitiin sin jedha. Namni kan qabne hin jiru. Saniifuu naannoo namni kan qabne hin jiru. Amma akkam naan jaa dhufe hayya hepatitis V waraqaa na ergin jaan waraqaa na erguu faa sodaata hin jiru hin jaan ta'an hanqa manni akkama vaayirasii ta'u qabu akkan hayya eega akkas jeen waraqaa na erga nama san dawaaniin kanaaf dhugaa torbaan baay'ee takka keessatti irraa dhabamsiise dhibbatti ammoo rabbuma kana nama fayyisu. Namni kun dhiite turuufaa keessa jira cinaachi eega dhiite laala amma hepatitis V vaayirasii B jaaniin biin kun akkaataa qaba gosoota qaba obboleeyyan laali wanti akkatti dabu. Amma waan akka sirratti argamtu fincaan qofaa biica tokko hayyee normaal waan fedhe nyaataa normaal hayyee kunis akkas kun inni dhufa ija diimtuu fuulli diimaadha arrabni adii waan akka fedhii nyaataatiif maara jaartii hundee ni qaba kunis jechuuti kun leeydaa qaba eebuu qaba cinaachi ni ulfaata ilaa asii ni dhukkuba asirraa ilaa asii hoguu cinaacha kan harkaan qabate yookaan ni oowu kunis kophaati leeydaa qaba dheebuu qaba. Bifti isaa jijjiiramte iji diimate iji fuulli diimate hirqaafuu nama fiddi tuun ammoo hiq jaa hogguu as harkaan qabate cinaachi maalta ni dhukkuba achi bahe ammaas akkasumatti hogguu taate kun qufaa qaba cinaachi isaa yookaan cinaachi ni jabaata achi bahe kanaas kun ammoo hee isin dhukkubdu namaa isin tuuxu wanti normaala kawaata kasirratti argisiisa deemti laala. Kana keessa ka qofaa qabu ka hirkaan foo qabu ka gizee qabate harkaan qabee itti mul'atu ka gizee qabate harkaan qabee dhukkubbii mul'atu ka gizee cinaacha qabate harkaan qabee cinaachi sun itti jabaatu itti keessatti argamte. Hepatitis V vaayirasii hin dabruu jedha. Qofaa qabaa hirkaan foo qaba ni dabra. Dhibbatti fitti amani wallaahi ni dabra. Kanaan nama alaa hojjetu waan feeteefiti. Ifin sobiin yoo qabaatan haadha abbaa keetis hin gatiin kopha bayirra waan kun eega sirratti kan dawaan dhibba jira obboleeyyan. Antoan nabri jiru dhibba jira. Anta maaree tamanaa kanatti akkan dalagan. Gama xiyyaaniin deema. Ammallee gama xiyyaan waan kana fidee. Maaliif dhugaa rabbiitiin sin jaa hijir wanti nama miti nama hochiifti. Feetu tiruun nama madooti. Tiruun si dhukkubti, tiruun si dhumti, dalagaa dadhabdi. Tiruun dalagaa dadhabdu ta'a akkam tiruu karaan cufamu tana qaba. Ta hidda keessa dhiigni deemuu dadhabee itti tutan. Tiruun tun dalagaa hin dandeessu. Meeqam? Cufumessa turuu jennaan karaan sii cufame siin naqa yasmiin waa hedduu tiruu tana karaa cufa obboleeyyan dhiigaatu furdatee yaa'a jenne amma dura dhiiga gama qaama humnaa yaa'u kanaatu deemuu dadhaba dhiigaa na keessa tiruun tun dalagaa hin dandeessu baqa hoggus cufamte karaanis waan dhiiga kana karaa banu kan itti wanu dura so dawaa kan ittiin goon ulfina qabdi laalisiin tun namatti ulfaatti ulfina jabaa qabdi gara laphee kana jalaan gama mirgaa kanaan si ulfaatti tiruun karaa cufamte ammas si dhukkubdi hanga isa hanga asitti tiruun irra guddaa hanga isatti hanga asii si dhukkubdi. Akka reefu Dooktar Najiib dubbatetti tiruun fakkeenyaaf dhukkubni tiruu gisee jiru dhukkubbiin gama ciiwwanni shoulderii kana maal jaaniin irree wayim bakka morma biraa kan bakka to'ita kana as biras dhufti dhukkubbiin tiruudha sababa narviin hiddi bakka deemu takka waan ta'eef jecha kaachi deemuuf karra tiruu deemu tiruu gisee lolee kaanis referred pain jaaniin afaan saayinsiitiin dhukkubbii bootaa malee dhuftu jechuu sababa hiddaatiin